Yommuu bilbilli isinii bilbilamu quba keessaniin osoo ittiin bu'in heloo jechuu qofaadhaan bilbila kaasuu akka dandeessan beektu akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisa. Dursa garuu akkaawuntii kanaaf haaraa yoo taatan follow na gochuu fi viidiyoo kana immoo laayikii fi sheer gochuun dagatina. Kana gochuuf jalqaba irratti appilikeeshinii tokko isin barbaachisa. Appicha buufachuuf gara Chrome browser keessa seenuun iddoo search baarii kana tuquun as keessatti kakuu press jettanii barreessuun search gootu. Sana booda websaayitii jalqaba irra isiniif dhufu kana tuquun keessa seentu. Itti fufee iddoo search icon kana tuquun asirratti RHV jettanii barreessuun search gootu. Itti fufee suura kana fakkaatu gaafa isiniif fidu suuricha irra tuquun arga seentanii booda gara gadiitti scroll gochuudhaan iddoon install jedhu kana tuquun direct bilbila keessan irratti buufattu. Erga appicha buufattanii booda yeroo tokkoof ni bantu. Sana booda haala kanaan isiniif bana. Iddoo kanatti erga next jennee booda asitti immoo start bakka jedhu kana tuquun sana booda erga appicha filannee jala kanatti immoo set as default iddoo jedhu kana tuqne halluu goona. Sana booda okay tuqna. Erga permissionii jiru hunda kennamee fi booda fuula kanatti nu dabarsa. Sana booda iddoo kana irratti jecha dubbannee bilbilicha kaasuu barbaannu galchuudhaaf iddoo set word for answer kan jedhu kana tuquun achi booddee jecha dubbachuu barbaadan si'a lama dubbattu. Amma ni fakkeenyaaf heloo jedhee dubbadhee kaasuu waan barbaaduuf si'a lama walitti aansuun heloon jedha. Achi booda save iddoo jedhu kana tuquun save godhanna. Sa'aatii akkas goone irraa eegalee namni kamuu yommuu nuuf bilbilu quba keenyaan osoo ittiin bu'in heloo jennee dubbachuu qofaadhaan bilbilicha kaasuu dandeenya jechuudha. Kana qofaas miti jecha tokko qofaa fayyadamuudhaan bilbilicha cufuu fi laawud spiikerii irrallee godhachuu dandeenya. Kanaafuu warreen kana lamaan itti gargaaramuun haalomaan isinitti agarsiisan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana buufachuun itti fayyadamaa jechuun barbaada. Viidiyoo kana jaallattanii taanaan laayikii fi sheer gochuun dagatina. Akkasuma gaaffii qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Galatooma nagaatti.